Nagaan isiniif haa baay'atu warra teekinooloojii jaallattan hundumaaf. Baga nagaan dhuftan. Kun Kiyyaa Teekidha. Har'a CapCut fayyadamuun viidiyoo editingii akkamiin akka goonu isinitti hima. Yeroo bantan fuulli isaa kana fakkaata. Dagalee kanarratti wantoota viidiyoo sana hojjechuuf nu fayyadan miidiyaan, audio hoggaa galchinu, barreeffama hoggaa galchinu, stiikariiwwan, effeektii, tiraanzishinii akkasuma immoo barreeffama galchinu kamiyyuu akkaataa ittiin galchinu kan agarsiisan arganna. Kanaaf iddoo kanatti miidiyaa keenya yookiin immoo suuraa keenya yookiin viidiyoo gulaaluu barbaanne kan ittiin galchinu arganna. Iddoo kanarratti bakka itti hojjennu, iddoo kanatti immoo waan hojjenne iddoo itti ilaalaa deemnu arganna. Itti aansuudhaan viidiyoo yookiin suura gulaaluu barbaanne galchina. Iddoo nuti qabnu dhaqneetu filannaa. Har'aaf suura kana gulaallaa. Suura sadeen kana gulaallaa. Okkee jennee galchina. Itti aansuudhaan erga galchinee booda taayimlaayinii yookiin immoo iddoo itti ediit goonu irratti galfanna. Kanaa booda suura kana gargar kutuu yoo barbaanne fakkeenyaaf iddoo kanatti ispiliit kan jettu. Addaan kutuu yoo barbaanne iddoo kana tuquudhaan lamatti gargar baasna. Hundumaa adda kukkutuu yoo barbaanne isa kanas iddoo kanatti gargar baasna. Kanaan booda tiraanzishinii itti daballa. Islaayidii isa jedhu yaa filannu. Tiraanzishinii keessaa islaayidii isa jedhu haa filannu. Tokkoffaarra isa kana galchinu. Barreeffama irratti galchuu barbaanne itti daballa. Baadiyyaa kan jedhu kana galchineerra. Sanaa booda barreeffama keenya irratti effeektiiwwan garaagaraa dabaluu dandeenya. Animeeshinii itti haa goonu. Wayita seenu akkaataa kanaan haa seenu. Wayita ba'u akkaataa kanaan haa ba'u. Kanaa booda barreeffamicha iddoo inni ta'u haa keenyu. Jala kanarra nuuf haa ta'u. Asitti nuuf haa siqu. Miidiyaa kan jedhu bira dhaqnee muuziqaatti haa daballu. Muuziqaa kana iddoo amma jiru kanatti haa gabaabsinu. Isarraa fi kana diileet haa goonu. Kanaa booddee tiraanzishinii isaa hojjennee barreeffamatti hojjennee muuziqaatti daballee irraa ekspoort kan jettu haa tuqnu asi. Achii booda filannoo kana nu filachiisa. Kabarii isaa maal haa goonu? Kabarii isaa haa filannu. Viidiyoo dhumarraa haa filannu kabarii isaa. Kabarii jechuun otoo viidiyoo seenuun dura wanta arginu jechuudha. Iddoon kun naaf ta'eera. Kabarii kanarratti wanti dabaluu barbaade yoo jiraate asumaan irratti dabala. Barreeffama haa ta'uu, suuraa garaagaraa wanti irratti dabaluu barbaade yoo jiraate asiin irratti dabala jechuudha. Kanaaf mee barreeffama haa dabalu. Mata duree jedhee filadhee haa dabalu. Mata dureen barreeffamichaa immoo baadiyyaa biyya koo haa jedhu. Iddoo kana kaa'adhu xumureera. Kanaan booda iddoo viidiyoo kiyya itti ol kaawwadhutti na deebisa. Bakki itti ol kaa'u asirratti kun viidiyoo editingii kan jedhu kana keessatti naaf ol kaa'a. Achittiin seef godha. YouTube irra gochuu hin barbaade asumaan gochuu nan danda'a. Yookiin immoo filadhee karaan barbaade gochuu nan danda'a. Asirraan sheer gochuu nan danda'a jechuudha. Yoo hin barbaadu ta'e kaansel jedheen ba'a. Viidiyoon kun isinitti yoo tole laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif illee qoodaa.